الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبلي الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنن أمنتي براه هردفتن كان أفانتكو دبنو كان بيتكو ديغتكو لنكم سبتكو راتاني هندنو كان إسافل كاني كيساف بياتيس الشما هركفنين إسننجا قبئتنا خيستي إن شاء الله تعالى كتموت غرغرا قبديتين دي أدجرا akkasuma nama gartee yeroo ammaa kana gartee waan hin taane irra deemaa jiru obboleettii teenyaas qabadheetiin isiniif dhiyaadhee jira. Wal barnoota hin naajamu waan sooshaal miidiyaa irra deemu jiru yeroo hedduu waan addaatiitu nu mudachaa jira. Osoo koronaa ofirraa eegnu biyya teenya mushkilaa abiyyiinis gad dhufee deebii kanuma gubbaarraan gartee waan adda addaa keessa dabare. Kaan muuziqaa halaal godhuu kaan irracha halaal godhuu keessa dabare. Arraas deebinee yakka hin taane hawaasni keenya kan amantii takka hordofu kan biyya takka qiblaa takka nabiyyi tokko hordofu gartee waan adda addaa kallattii hundaan warratti hojjechaa jiran. Namni tokko Hararirraa waa hojjeteef, Jimmarraa waa hojjeteef, Arsiirraa waa hojjeteef, Baalirraa waa hojjeteef, Wallaggaarraa waa hojjeteef, Booranarraa waa hojjeteef nam takka bakka hin bu'u bakka isaa malee maatii isaa hin bu'u waan kana gara gandaatitti illee oofaa turan ijoollee Hararii ijoollee Jimmaa waan akkasii godhe insha Allahu ta'ala mee tana keessa walumaan haasofna bi'iznillah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maadda quraana keessatti garte wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslihu bayna akhwaykum yoo obbolawwan tokko wallolan jidduu isaanii tolcha. akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa maal jaa wa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu namni tokko waan hin taane takka garee takka qabatee gartee faasiqa jechuun gartee waan cinaa qabatee kan si dhufuu ta'e oduu si dhufuun viidiyoo si fidu taate waan san sabachiisi hubadhu abbicha biraa dhufte abumaas biraa dhufte abumaas si waan akkana godhe suuraa akkana tana godhe waan akkana si barreesse si laayif akkana deeme ja'atii gaafadhaan hojjete akkasuma rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi maan hojja namni obboleessa isaa tokko kan islaamaa tokko addunyaa tanarra sattare guyyaa qiyaamaa guyyaa namni takka nama sattaruu hin dandeenye mootummaan feete nama sattaruu hin dandeenye sanii rabbiin satara Allahu gartee fi dunyaa wal aakhira addunyaa tanarrattis aakhirattis sattara jaa gama keessummoota keenyaatiin isin dabarsa ahlu dhikri da'awaa shawuu hordofuu keessaniif galatooma akkasuma gartee obboleettii teenya Zaharaa qabadhee Faaximaa qabadhee Khaalid qabadhee Heydar qabadheetiin isiniif dhiyaadhee jira waan kanarraa waa hedduu barattan jenneetii abdanna inshallah turtii gaarii nu wajjin jaaga kan dubartii dura jaan inshallah ta'ala obboleeyyiin Zahraa irraa gara Zahraa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ما شاء الله أنا أعرفون سنجا غلطومي دعوتات أهل الذكر دعوة شو سلامتو سلاو سي بيكاني أني سين بيكا كلتيون دانا مولمان أرجعني ماله والبين إن شاء الله قرتي سلامتات يديبست سلامتا وبلغمات وبلغون إسلاماتيس ورسي أردفوس هند قرتي خبيتو خانين بين سلامات إن شاء الله تدبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أبو الدواشة وأمتا وروا ولدم تكيسنو هردفتو أنني أمنتي كريستانا واقفتها شمار كفودي سجنتا كينيا كان هنقط أموراتي هردفا. بارك الله فيك. وبليتني فاطمة كمال جزاك الله أنا أعرفون سنجا كلتمان الرو الأرجني أسيندورا قربيراتي والبينا بقرفتي أتيس إن شاء الله تعالى أن هارفون سنجا hawaasa keenya kan islaamaatis kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan beentee uda salaamadu inshallah gama sagantaa teenyaatti dabarra inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leyam imaam amantaa garaa qabda kanneen fi asxaas allul mu'azzirati hordofaa jirtan galatoo maashaallah biyyanya jahama maata kan waliin sultan جزاك الله ما شاء الله قالتهم سجلوا متى يسنوا الكاس على واتك وان الرسال فتنفتن الرسال فنجر لقاء أمة خيني خان ولدتهم حقيقة نمني وان الرسال ودي مصبريان كي وأنا سينما سينس كفر جاسا اسم بوارساتما ولندمنا تولي هيدر أورميا إن شاء الله تعالى رجع بعد فقط أنا أعرفون سنجام إن شاء الله نسلام مدو وهندك سيلته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أجي خالد أتيسجا نسلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا جالتم توتا ردك توتا أبو مواز أما سجن تاكن يامد مات نور دفان سنين جدا.
Maashaallah. Tole egaa daawwattoota keenya obboleeyyan keenya qaqqaalii kan dhiiraa fi dubartiitiin wal barattanii salaamtaallee isinirra salaamatanii suduudhaan gara kallattiidhaa dabarra. Obboleeyyan keenya yeroo hedduu waa hedduu agarra. Dhiirtiinis akka dubartii taatee jirti. Dubartiinis kan sooshaal miidiyaa kanarratti akka dhiiraa taatee jirti. Faallaadha aksi deemaa jira. Silaa dubartiinis waan isirraa eegamu godhuu qabdi. Dhiirtiinis akkasuma godhuu qabdi. Namni amantii qabu tokko huduuda daangaa safuu fi aadaa qabna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra qajeelu anaa fi isinillee hunda keenya nu haa godhu. Zara inshallah taala namuutu gartee dhageenyee jirra waan deemaa jiru silaahuu gartee keessa cacca'uun hin barbaachiftu mee Zara waan gartee deemaa jiru kana suuraa ta'e maxxansumaan arge malee haqiqatan suuraa hin argine Zaraan waan akkana hojjettee jedhanii kan dubbatanii abbaarra namni beeku jiru rabbii maal jaa balil insaanu ala nafsihi basiira lubbuu tana rabbii gaditti abbichumaatu waan halkan hojjetu guyyaa hojjetu qalbii keessa hojjetu malaa'ikaallee beeka jiran waanni kun photoshopidhamo dhugaadhamo suuraan asii olii ta'eeti moo mee suuraan gartee fuulli san ta'eeti moo ta'eenyuuti inshallah waan kana maqaa namaatillee dha'uun feenu akkamiin waanni kun yeroo dhageessu maaltu ta'e inshallah atummaan daqiiqaa nu ibsi itti seena inshallah. Hayyee geeleetoo carraa kennu keessanii fi miidiyaa irratti wantoota hedduutu dubbatamaa jira waa hedduutu deemaa jira. Akkuma ta'eeti kanaaf dubbates kanarratti dubbates hundi isaaniitu Oromoodha anis intala isaaniiti. Eessas nageessuu hin danda'an sababa wanta isaanii ta'eef isaan warri narra duulaa jiranillee isaan sanyii kiyyaa bakki nuti wal geessinu hin jiru gabaabumatti. Kan biraa immoo amma duraa yeroo feesbuuka Zaaraa sabboontu sabaa fayyadamu namni baay'een hin beeku. Uummanillee feesbuuka sanaan uummataa wal baradhe feesbuuka san kan anaaf uummatas wal barsiise feesbuuka saniin feesbuuka san guddaa hatta isinillee achi wal baradhe na fakkaata. Feesbuukiin kiyya sun yeroo gubatu imeelii kiyya kana namni tokko narraa fuudhee imeelii feesbuukiin naa deebi'uu didee yuutuubii wal qabatee gubatee yuutuubii qeerroo istiidiyoo jedhu fayyadamaa ture. Sababa yuutuubii kanaatiif imeelicha kiyya kana fuudhee imeelii yuutuubiitii fi imeelii feesbuukas fuudhee namatti kennee ture. Sa'aatii aan namatti kenne kanatti yeroo aan nama kenne kanatti sababa paaswoordii imeelii fuudhee fi albamni kiyya hundi nama sana biratti nama biratti hin banama albamni kiyya ka albama keessa jiru. Kun immoo waggaa 3 dura. Duraan dursee uummata wanta beeksisuu barbaadu akkuma waa'ee miidiyaa irraa bahuu kiyya yeroo miidiyaa irratti isin affeerran jettan miidiyaa irraa guutumaan guututti namoonni na affeeruu kan beekanii miidiyaa irraa dhimma dhuunfaa kiyyaatiif ji'a tokko ol tareera natti fakkaate. Dhimma dhuunfaa kiyyaatu miidiyaa irraa na baasee jira. Waan gonkumaa wanta tokko wal qabatu miti too'ibadhee yaa'u anas ta'ee mucayyoon Fatihaa jedhamtu akka jirti wal qabannee miidiyaa irraa baanee jirra. Kan baaneef sababa waan tokko wal qabatee miti. Sababa jireenya keenyaa fi akkasuma ani gabaabumatti too'ibadhee ibaadati dalagutti miidiyaa irraa bahee jira. Kana jechuun deeggartuu paartii bilisiginnaa ta'uu kiyyaa miti. Gonkumaa an bilisiginnas hin deeggaru dhimmi dhuunfaas waan wal qabatu miti. Gabaabumatti gara yaada kiyyaa deebi'a. So amma yeroo kana nama kanatti feesbuukaa fi yuutuubii kiyyas wal qabatee gubatee namni kun nama deebisuu danda'amu jedhanii maqaa isaa asirratti waamuu hin barbaannee fi yoo nu dhageeffataa jiraate asirratti dhiyaatee uummataaf beeksisuu danda'a. Isinitti akka dhuunfaatitti himee jira natti fakkaate amma waggaa 3 geenye jirra. Gaafa kana albama kiyya biratti deebi'uu fuudha jedhee baay'ee na caqacaqaa ture. Ammas nama fuudhee haadha manaa qabu abbaa ilmooti. Naaf obsaa daraa keessan. Yeroo ani yaada isaa kana irraa fuudhuu didee albama kiyya keessa galee pikcharoota aan albama keessaa qabu namni bilbila isaa keessatti wantoota adda addaa waraabuu danda'a. Waan adda addaa qabaachuu danda'a. Bilbila ofii keessatti namoonni beeka abbaan fedhe namayyuu bilbila isaa keessatti akka fedhe viidiyoos waraabuu danda'a. Akka fedhetti pikcharas ka'ee pikchara adda addaa qabaachuu danda'a. Bilbila isaa akka dhuunfaatitti. Innaa pikcharoota kana albama kiyya keessaa baasee naa ergaa ture wantoota achi keessaa qabu yoo ati diddee waan akkanaa godhaa yoo ati natti heerumuu diddee anam wantoota kana harkaa fudhachuuf jedhee yoo ani jedhu yeroo sana hatatamatti nikaasi godhadha maalii yoo ati akkas ta'e akkas sidhiis malee dhiisoo dadhabee ani xumura irraa imeelituma kana guutuu dhiisee fi bilookii godhe. Imeelii yuutuubii illee
imeeliin kiyya googelii waan hunda albama wal qabatu albama sanis sa'aatii san waan paaspoortii waan hunda jijjiireef seenee fayyadamuu hin danda'u. Hunduma dhiisee fi walitti qabee biloog godhe. Namni kun laayivii kana dhageeffataa jira nama kanaan wal barannee waan ja'a ga'een beeku ja'a sanaaf biloog godhe. Yoo an biloog godhu sa'aatii kana bilbilootaan biloog godheen dhiisee bilbila biraatiin viidiyoota akkasii mummuree naa ergaa ture. Wantoota ani bilbila keessaa qabu irratti viidiyoota hojjetee wantoota nu haasofne irratti viidiyoota hojjetee obboleettiin isaa takka jirti nu dhageeffatti obboleettitti dawwalee himee isinis gaafachuu dandeessanii waan akkanaatitu deemaa jira nama gurbaa kanattis heerumuu miti obboleessa keenyarraa qabadhee obboleettiin akkanatti ana bilbila keessatti dhiiftee abbaa isaatitti dawwaltee sa'aatii saniif aniif gurbaan sun bilookiin adda deemnee jechuudha. Ana wantoonni kun viidiyoon kun viidiyoo yeroo sana gurbaan sun narratti hojjetaa ture waggaa 3 dura amma eesaan namoonni dhimma yaada dhuunfaa zaara maaliif dhimma addaa qabaatti waa'ee paartii irratti ani ganda kamiifuu kabajaa qaba arsiin kiyyaa jimma kiyyaa harargeen kiyyaa wallaggi kiyyaa oromoo kutaa walloo kiyyaa oromoo kutaa kamiifuu an akka dhuunfaa kiyyaatitti nan kabajaa ana dhimma lubbuu kiyyaa irratti namni dirqamee yookiin dhimma ana bakka bu'ee dhimma aniif uummanni kun walitti qabnu oromummaa qofa yoo oromummaa isaanitti darbu. Tole mee viidiyoon agartee alhamdulillah jechuun obboleeyyan kiyya kaas jala jiru arrana jala jirtan bakka tanattis dhuftanii hawaa kan haasaa yoomis dhareettanis booma haasoitan haqiqatan agartee yoo kan qaama saalaa laaluu feete dubartiinis qaama saalaa si halaaltu dhiira yoo taates qaama saalaa isaa halaalu haqiqatan namu waan irra jiru kun waan rabbiin ilma namaa dhiiraa fi dubartii godhee ilma namaa uume haqiqatan ta'us gartee yaani maaltu isin naqee kan jiru kana gartee shari'aan waa hubadhaa azala dhuftanii kan nama arrabsan safuu takka hin qabdan haqiqatan rabbummaan guyyaa qiyaamaa galata keessan addunyaa fi akhiratti isin yaadee bisuun jedha malee an waa takka hin jedhu tole zahara gama keetittis nin gartee sumat deebi'e mee inshallah ta'ala da warra gartee viidiyoo kana oliiga xoofuunoo maal jecha nama viidiyoo san godheenoo maal jetta inshallah ta'ala hawaasa aalama kanarra waliin geenoo maal jetta hunduma isaaniitiin wanta tokko hin jedhu namoonni baay'een ana wajjin dhiphachaa jiranii ulfaadhaa galatooma nama hedduu argaa jira hedduu isaanii miidiyaa irra jira namoonni maybe zaaraan balleessina jettanii yaaddan gonkumaa ani oromoo irraa garri badus hin jiru hamilee kiyya wanti na cabsu tokko isaa hin jiru namoonni akkasitti fudhatanii hamilee zaaraa cabsinee balleessina akka hin dubbanne waa'ee abiyyi oromoo kutaa kamiittiifuu bakka uummanni jimmaa uummata sabboonaa uummata jaalatamaa kabajamaa uummata qabsaa'aadha uummanni harargee akkasii oromoon kutaa kamiitu deeggartoonni paartii bilisiginnaa yoo ta'e namoonni muraasni oromoo gonkumaa bakka bu'an uummata jimmaatti akka dhuunfaa kiyyaatti kabajaa qaba namoonni mata duree godhatanii irratti duulaa jiranis wanta kana ajandaa godhatanii wanti hamaa isaaniin jedhu hin jiru oromoodha garran isaan geessu hin jiru namootni narraa dubbataa turanii baay'ee ijoollee wajjin dadhabaa turtan galata guddaa na biraa qabdu wanti hamaan ani isaaniin jedhu warri balleessitanis warri naaf dubbattanis hundi keessan waluma qabee galatoomaa jedhaanii wanti gabaabsee isin beekuu qabdan namoonni narratti duultan zaaraan balleessina asarraa balleessina gonkumaa ani na balleessuu hin dandeessanii an miidiyaa irraa jalqaba ka bu'eef namni na balleessee osoo hin taane fedha kiyyaani haala dalagaa kiyyaaf jireenyaan wal qabsiisee yeroo na dhukkube darbeerraa miidiyaa irraa bu'ee ture kun immoo wanta gonkumaa wanta olola diinaa yookiin yoo na deebistanii na jabeessitanii akka dubbadhu na taasiftan malee waan feetan gochi diinaa ana gara na deebisu tokkoyyuu hin qabu naafis bakka hin bu'u. MashaAllah. Rabbi sirraa jaalatu tole mee obboleettiin Faaximatiin achi dabara namu yeroo waan takka dhage'u tokko beekta onu fid amma akka keenya kun subhanallah jechuun waan akkana deema gudaan irraa maganfatee hawaasa keenya rabbi haa qacachu kan barbaaduu fi kan gartee maxxansee hoota viidiyoo kana keessaa na dubbisa maareen isin godhaa jirtu guutu haqiqatan wallahi nuti gartee waanummaan bilisummaan orke hawaasa keenya tanuma dhugaatiin isinitti hima jannanis oromoon warkan jiru gartee azaamni warkan jiru bilisummaan warkan jiru rabbi harka jira rabbi nu haa qaceelchu haqiqatan guyyaa arraa dhuftanii bakka tanatti akkana haasoftan maqaa keessan gartee hojiin har'a isin hojjechuu jirtan asirra waa barreessan tun jecha hojii adaaba nama galchitu amantii keessaa nama baaftu islaamarraa waan hin taane maqaa jijjiirradha Ahmad Khadija Aisha Fatima eesh faayidaa fi kun faayidaa takka hin qabu dubartiin har'a kanattus atis waan itti jirtu rabbumaa si beeka gartee innis akkanarra jiru rabbumaa isa beeka akkuma isin hin jee qaama saalaa yoo laalu feetan keessanuma laala dubartiinis goggudhu keelaale dhiirtiinis namuu hin qabu
يوخان قبان نتات ربي كردو تنم إن شاء الله تولي مي فاطمة إن شاء الله تعالى نمو وانا الدارقة قرتي يعني قرتي إجولة جيماتي سجاني لو جولة هرارقي وانا كنا قولي جلاني مي وان زهرات ديما جلو خانا دقي سيمو إن دقي وان سورة سي متن ساجران فيديو متن ساجران دقيتي مالتو سي دقي مي هواسك كقرتي نانو جيماتاتو أرستاتو hundumaanuu maal jettaan maal dhagee insha Allah taala duraan dursee dubartii biyya arabaati jedhanii biyya arabaa jirtan gaa'e. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أنا السلام ورحمة فيديو الله. ويسين أرجني جرو سوران سمعت أم فما يورو لي جديدة ونان أرجع فيديو ويسين أرجني ونان أرجع تقرأ إنجرو جرو سوران سي متأم فما يورو لي جديدة باي جرانا نياته ونكون حمام لكو هذا حمام صبادي حمانو دعوس يعني حمام تكونا نافي نامانا منه أوكي المينا ما هندو مبورا لكن أبوليتنا كنا دو مبورا كان خدتوش كيسين مالا سجلنا كنا قاعدين من دقيقة صوتي تسجلتي والخاسي إن شاء الله. أبوليتنا كنا أبشر دو أبشر. مبورا كان اللي أكد. yoo hojjettes yoo hojjechuu baattes guutumaa ibduu qabuuneeti akkasii miira keessa galtu goona. Namni hin dogongora ilma namaatti waan ta'edha. Hin dogongora namni hin dogongoro hin jiru. Okkii ergi dogongortee awwan nama takka gara kootu waanan arge hin jiru. Hin dhagee barreeffama suuraa asii olii gadi deemu kana hin arga. Garuu intala shamarraa tokko intala Oromoo tokko intala Musliimaa tokko yeroo maqaan ishee akkasitti badu baay'ee natti dhaga'ama natti hin tolu jechuudha waan ta'eef. Na akkasitti wannan obboleeyyan kan keenya shamarranis ta'e dhiiraafis ta'e waan naamu tokko obboleettiin keenya yoo dogongortee jiraattes nuti duuka buunee ajajdaa godhannee duuka buunee obboleettii kan keenya kan akkasii naatu gochuun nurra hin jiru hin gorfanna. Fakkeenyaaf siyaasaan shamarran tokko dhaamsa naamu tokko siyaasaan garaagara taanu ishii shamarree akka keenyaa qaama ishii yookaan safuu isii kun olii gadi yoo fiigne sodaachisne jaalle bu'aa nuuf hin qabu. So kanaaf nuuf kaasan warra shamarranii raawwatu akkasii hin bareedu. Nurraa hin bareedu waa'ee obboleettii kan keenyaa qabanii ajandaa godhanne. Feetu Arsiis ta'e Jimmaas ta'e eessallee yoo taate saba kamiin yoo taate iyyuu obboleettii kan keenya akkasii naatee keenyaaf viidiyoos olii gadi hin maxxansinaa kanan arga malee wanta maxxanfame argee hin jiru waan qabu. Jechuun kun maaliif dubbatamaa? Obboleettiin keenya yoo dogongorte keessaan deemanii gorsanii sirraa hin malu. Jadi dubbii viidiyoo kanaan dubbii gandummaa keessa illee seenanii akka sodaachisuu zaaraan biskinnaa taatee akkas taatiila. Yaani dhimma siyaasaatiif wal fokkisiisuu fi wal salphisuu nurra hin jiru. Siyaasa feetee deeggartu kun dhimma mataa isiiti. Anillee akkasuma dhimma safuu walii ol baasnee sooshaal miidiyaarra aybii obboleettii kan keenya akkasumas hedduu natti hin tolu. Inshallah kan wada komplet. Mee dubartiin waan akkana hojjettu dubartiin faan gartee qaama masaalaa fa'attee suuraa namni walii godhe feetu haqiiqata waan feetaa taatu mee dubartiin akka dubartii qaama masaalaa akkasii haa qabdu waanu masaalaa kana baastee yeroo fa'aa maxxansitee koottaa itti afeertu nama kana maaltu si dhage maal jettaa mee dubartii lafa arabaa kabajaan qabne yeroo jedhan. Hedduu natti dhaga'ama laaluunis bakka yaani hedduu miira keessa nagalchee baay'ee namatti dhaga'ama. So kuni waan namarraallee bareedu miti kaasan shamarranirra. Please shamarran keessatti kun waan nurraa bareedu miti. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tole maashaallah keessumoota biraatti kan qabna. Abshir walumatti deddeebiidhaan nu haasawna hin dhumattu haasawni hin dhumu jedhan quraana rabbiitiitu geetaa summunaa fi juuza qaba malee haasawni waan namni haasawee deemaa jirti namuu tokko itti bashannanu booyaa jiru wal abaaraa jiru. Sani jira tole mee qayroo akkasumatti illee nasri anaa dhufuun jira nasriin illee dhufee jira inshallah daawwattoota sanaan madhu nasri carraa dubartiif dura kanneen itti seenna. Ayya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu obboleeyyan kan koo kan kiristaanas akkam nagaa oltanii nagaa fayyaadha baga nagaan nu eedani.
بارك الله رب سرا جالتو بقى جرا أهل الذكر دعوة رفته ما شاء الله كسمت مي جرا كيروتي نأتي برسا كيرو ما شاء الله تعال أتز وان كان يرو أرجتو ما يوم أرجتي قرتي وانا كنا قراني أبليت تنيتنا وني بيتا سيندراني بيتا مو الرمو البرد تمو ما مالتو سيدا جيمي حواسني لمي نو في وانا كنا قد ورجعتو جراتو باتو أكشري أصلا والجورسني والدورجاني كرو سوشيال ميديا أتيس هركا ولين تتمتمو وان كان راجرتي الرا لو غوداف غرتي غرا سوشيال ميديا تيتلين أرقمتم إن شاء الله. kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota wanni amma deemaa jiru baay'ee isaa waan nama salphachiisudha waan hedduu isaa haamilee nama buusudha akka oromootti akka musliima amantaa keenyattis wanti kun waan deemaa jiru ijoolleen dhiiraa kan amma dhiirummaadhumatti dhiirummaa keessaa obbaasanii jechaadha gaddeebiin waan akkasii obboleettii qabaata haadha qabaata gaafa waan akkasii raawwatanu hedduu isaa dhiirummaadhuma keenyattuu haamilee baay'ee qaba. Wanni kuni social media irratti wanni fidamee wal akkas godhamee wal fokkisiisama. Olmaan Oromoo kuni waan walii godhu dhaba malee jechaadha waan wal godhu dhabu akka Oromootti illee akka saba Oromootti xiqqaanna malee jechaadha waan kana jechaadha akka dhuunfaa isiitti mucaan obboleettiin kee waliin xiqqaattu Oromooti yoo akkas wal godhe Oromoota akkas wal godhe mucaan kun nama ganda tokko bakka buutee hin jirtu ganda Oromoo bakka buutee waan gizee hunda uummata Oromooti dhiibduudhaan sababa kanaatiin immoo gaafa kan akkasiin amilee si cabsuudha amilee si daakuudha waan akkasii irratti raawwannu ani gama kootiin miira keessa galee hedduu isaanicha natti dhaga'ame waan akka kana gizee baay'ee jechaadha shamarran Oromoo ijoolleen keenya kadiiraa fuudhanii akkas godhanii gaafa jarri waan akkasii irratti raawwatanu namni kaminuu namni hin dogoggorre hin jiru addunyaa kanarraa dhiiras ta'e dhalaas ta'e hima dogoggora garuu waan akka kana gaafa dhaqanii intala Oromoo tokko irratti waan akkasii raawwatan hedduu isaa waan nama qaanyiidha. Mucaan kun waan faamilii waan dhuunfaa isii hojjette tokko waan immoo isiin hojjette feetoo dhugaa ta'u feetoo photoshoppii ta'u wanni kun warra hin beeknee fi dhugaatti fakkaata malee namni beeku jechaadha. Viidiyoo sana irratti viidiyoo sana argeera akka inni googilii kiroomii keessaa gabbuufame hin mul'ata. Ijoollee warra hin beekneef nama immoo waan akkanaa quban qabneef immoo dhugaatti fakkaachuu hin danda'a. Garuu nuti immoo saatii kanatti mucaa kana bira dhaabannee haamilee si jabeessinee isuma jiru iyyuu balleessaa jennee kan haamilee cinaa si dhaabbannu kan maarree godhaa jechaadha ijoolluma keenya. Nan argaa kan fuudhee asii fachi maxxansee suuraa asiitiin wal bira kaa'ee maarree godhaa jechaadha ijoolluma keenya. Wanni akka kanaa hedduu isaa nama qaanyeessisa. Gaafa qaancaamnu akka gadda tokkotti yookiin akka kutaa tokkotti miti kan nuti arrafamnu jechaadha akka Oromootti akka amantaatti. Amantaa keessaa yoo jechaadha addii baawutti jira nama amantaa musliimaa tokko qabaata laa ilaaha illallah gaafa waan akkasii obboleettii ofii irratti haadha qabaata waan akkasii raawwatu hedduu isaa baay'ee isaa nama dhatti dhaga'ama wanni kun wallaahi waan baay'ee isaa namatti ulfaatudha ijoolleen keenya warri haadha qabaata obboleettii qabaata waan akkasii gootan piliis gizee tokkoof daqiiqaa tokko waan akkasii alatti yaada otoo poostiniin duratti otoo immoo waan tokko godhiniin duratti daqiiqaa tokkoof daqiiqaa lamaaf yaadaa ka'a. Wanna kana jechaadha haadha qabda nama haadharraa dhalate haadha malee dhalate hin jiru nama obboleettiirraa malee dhalate hin jiru gocha kana gaafa fuutanii feesbuukii irratti sooshaal miidiyaa irratti wal xinneessitan feesbuukii kana anduwween ati duwween hin fayyadamtu waan ta'eef uummata bal'aatu fayyadama sooshaal miidiyaa kana irratti kan fayyadamu addunyaan fayyadama kanaafuu gaafa arrafamnu keessaa baafamee zaaraan duwween hin arrafamtu yoo arrafamtu Oromoo guutuu waan cabuuf waan akkanaatti gara amantaa keenyaatiin illee nu xinneessa gara sabama keenyaatiin illee xiqqeenya guddaa nurratti fida warri paartii siyaasaatiif jettanii yoo kana gadi baafnee kana fokkisiinee footoshoppii waan akkanaa goona paartii keenyatti deebitu gaafa jettanu dogongortaniitu maaliif namni kaayyoof itti amanee itti caala daran aamilee godhatte malee mucaan kun kanaaf jettee waan dudduubeetti garagaltu fakkaatu isimmoo waan akkasii warri yaaddan filis of baraan jedhaan uummata keenyaan kanumaan jedhaan. tole maasha Allah rabbi sirraa jaalatu Khalid galatoomii obbo Haydar assalaamu alaykum dhiifama turre mee obbo Haydar yaani gartee namni osuma waan gaafannes viidiyoon uummatti ergaa waan kana dhageesse zaaraas yeroo hedduu asiin dura Oromoo beekna waan khayratis wal gorsaa namu waan dogogoraanis wal gorsaatuma deemna addunyaa tanarra kullu bani aadam khata' wa khayra al khata'in at-tawwabun ilmi namaa kan dogogorre hin jiru jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam gartee rabbi qulqullu isa gartee malee
akka nama ifin dogoggorree namuuf godhee qulqullu gabritti gartee takka gabricha dhibbara dhibba mi'a filmi'a motoo bamotoo hawaa takkan hojjan kajaalatti san qabne kasuuraa hin qabne jawwaala raqma sirriin akka inni yooteen sitti hin kannine kasuuraa akka fedhetti halkanii guyyaa 24 sa'a haa oolu gartee kana kana asirraa iyyufaa jira mee maaltu si dhageeme yeroo waan kana dhageessu obbo Haydar درسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مازن في أقسم وروني أسر جرتني كان والبين في أقسم دعوتني أبو مازن دعوة شو عندهم تكيسنو بقجراني كومنتي دبسان تري يا ده حواس لالان تري كان مهدول دبستين جرا وان كان آجا لقيتي وكاو أرجتي مالت لقامي في الرايرون كي كن أمو وان هاروامتي نفارامتي درس كوفنين بر معلومة جرينيا إرجع كوفني ترمى الجراجة بمجازن ولا لوسات كيستي كن هاروامتي درال لكنمتي وفاتورني سوشيال ميديا خنا كيستي أجا صدركات جبتي سوشيال ميديا خنا استبراديم تتكلم سجيس ومن سوشيال ميديا خنا وجينيم خان ما والقفسه الروابع يادان تري أنوان كان نلاقيه ilma namaa kanaaf hagamta akka duutitu yuuti xiqqaatu argaan ture namni yoo waa du'u miti yoo miidhame yoo beela hedduu garana nyaata beeta hedduu garana raasa laakiin ammoo gaafa waan akkanaa kan nama kana irraa arku ilma namaa kana aadaa duutin xiqqaatti guyyaa an jedhe kana silaa osoon du'illee gaafan jedhe guyyaa kana ammas guyyaa ummata kana wajjinan ummata kana nama ummanni kun nama ta'ee jennaanini ummata sammuun isaanii akkana ummata yaada akkanaa kana adeemsu kana wajjin ani addunyaatti bilisummaa barbaadee akhiratti ammoo jannata barbaadaa waan jedhu kunniin sammuu keessan deddeebi'ee baay'ee tokko nadhagahame jechuudha. Wanti kun dhugaas dhimma dhugaas sobaas haa ta'u miti. Kana gaddisiisu hunda caalaa ilaalcha ummanni sooshaal miidiyaa kanniini gubbaa deemaa jiru keessa ammoo namoonni kun hagamta akka waa takka illee hin beekne eessa akka isaan dhufan illee irraa baratta haa ta'u ammoo isaanumti kun illee garaasa nyaatan beekta ilma namaati waan ta'eef hedduu si dhagahama hedduu garaasa nyaata si galee nama akkanaa kana wajjin laakkaamtee gaafa Oromoodha jedhamtu si gaddisiisa gaafa biyya tokko jedhamtee gaafa sunis Arsiidha Jimma Hararge jettee gaafa ganda kan keessa laakkaamanii hamilee si cabsa namni sammuun isaa gaafa akkanatti yaada ta'ee baay'ee nama dhagahama dursa akka shari'a islaamaatti kan beekutti nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii wantoota isaan amaanaa jedhan keessaa tokko dubartiidha osoo dhuma wanti kunillee dhugaa ta'eyyuu hagamta akka namni garaa walii jabaatu hagamta akka namni gochoota akkanaa kana walii yaaduu fi waan akkanaa kana irratti walii duuluu irraa bar walajjeessuutu irra bareedaadha baram ilmi namaa kun hagam qalbiin isaa jabaataadha hagam qalbiin isaa badaa akka ta'e illee har'a sirriitti hubadhee argee gama kaaniin ammoo an ummata kana wajjin bilisummaan waan dhuftunetti hin fakkaatu Allahu a'lam badii xixiqqoollee gurguddoo akkanaa tanillee walitti dabalamtee tanumattu gabrummaa galatti isin jigsu jira waan ta'eef kanarlee jaalattanis jibbitanis liqimsaa asi ubbira waa balleessaa ka badina biraammoo qubaan itti akeekuun bareeda walumaa galatti ammoo dubbii kana keessa dhibbatti irra deddeebi'ee wanta sitti immoo jiraate hawaasaafis wanti himu yoo jiraate harka kana hojii kana keessaa fi gocha kana keessa dhibbatti warroota paartii siyaasaa phiphii mooxixxiidhan santu harka keessaa qaba siyaasaatu keessa jira mallaqatti baasanii soofteera kalar annama miidiyaatiin beeyta kanaa miti tarii wantoota akkanaa gadhee kanaa miti wantoota biraallee hedduu dalaguun danda'a warroota paartii phiphiitii waan kana dalageetiin mallaqaan beekumsa maqaadhuma soofteera kanaallee soo gaafatteen beekan beeytan maqaadhuma soofteera kanaallee beekanii aappii kanaallee maqaa isaanillee beekanii warroonni kaleessa agartee jiru itti gulguleetti daabboo waan nyaatu dhabeetiin biyya irraa baheetu waan akkanaa kana waliin sassaabee mallaqaan aappii akkana gabbusee ijoolleedhaan mallaqa kafalanii waan akkana kana dalagsiisan warroota guutumaan guututti nama eessaa akka dalage waan kana dhagaheen ture laakiin ammoo waan kana ammoo ka itti wanta jedhe ijoollee warra paartii mucayyoon tun akkamitti paartiin si deeggarru hin deeggarre jechuudhaafi beekaa itti duulan jechuudha walumaa galatti kanaafuu osoo dhumate illee mucayyoon tun osoo waan akkana kanallee hojjettee namni akka namaatti dogongoruun mala yoo dogongortes hagamta akka irratti duulanii fi hagamta akka ummanni kun garaa jabaatuu fi namoonni kun hagamta akka sammuun isaanii eessa akka jirtu
arkee baay'ee tokko qalbiin cabe walumaa galatti wanti jedhamu asirratti baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee nama dhagahama wanti kun photoshoppii ta'uu isaa irraa qabxiilee hedduu si kaasuu danda'a wantoonni kun ammoo soba ta'uu ammoo wanta baay'ee si kaasuu danda'a viidiyoo shoppii ta'uu isaa tokkoffaati wanti beektuuni haqiqatan viidiyoo kanallee argine nama argitu naafim ijoollee na bilbilaan beektaa ijoollee